What the fuss?
Gooftaa Yesuus ani abbaa koo keessaa bahee dhufe abbaan ana keessa jiraata anis abbaa koo keessa jiraadha jette. Isinis immoo jaalala kootti qabbaatee jiraadha jette.
jaalala kootti qabatanii yoo jiraattan duuka buutu tokko taatu danda'a. Jaalala kootti qabatanii jiraachuu keessanii biyyi lafaa ulfina anaaf kenna jette. Har'a addaddummaan jibbii qeeqqaan gargar ba'uun saba kee gidduudhaan miciree isaatii jalqabee har'a abidda kee gaditti arginaa abidda afur qulqulluutiin rincicee habatu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin habumatu. Jaalalliif tokkummaan gidduu saba keetiitti adagaa. Seenaan keenya hageeddara. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkuma ol qabatanitti nuti tokko jedhama. Sina eebbisu.